هاي سبير challenge جرت ونما دربتني أسرت تزدرب أخوت تاوي كل ما عليه هو مني ولا راوان كبدن وي كامفر نما كامفر جيستن والله هاي نما تكو قيمة بتشيسوف نما كوما كل أشاني رفا أمتا قدا خنا بيلا في ركو باسو بو نمني كم نمني دبيت ربطا أبو والله نما كامفر جيستن والله خانكم ندوائي نقول شيخ جمال هاجي ويلكم خانكم ندوائي بودا خانكم ن أسمتاي تدي دوائي بودا تاب نقول دراما دبلا مقال أنا ما سيقال شن thank you bang ya thank you drama dibashan tayyibanis dibashan jette nuqaba tayyiban bana tayyibati miti tayyiba karshe kumashan hawi khunolal kennu namni jokhum barreessa jira lakkofsan nu ta'u didetiti qubeen barreessaa jirra kuma tokko 49 duwwaa 755 jennee barreessaa jirra. Hawwii Yaasiir qabadhu Hawwii Yaasiir wal jala barreessi kennu galatoomeeti. Galatooma akkas godha jara keenya. Thank you. Deema Ameerikaa barreessaa jirtan isin argaa jirra. Gargaarsa illee nu barreessaa gama jalaatti. Mee yoo akka jalqabaatti illee isinii ta'e isinii jalqabeera. Yaa wani maallaqa akkaawuntii irrattis dangashaa mee yoo dandeessan jechuudha mee itti fufaa. Nama 11 barreeffate kana ol darbime. Nam ko tokko barreeffate kana ol darbi mube nama tokko barreeffate sol nu darbi anis waanuma qabudha maallaqaan illee galcheera yoo kanaan sinii baname inneetu giiftii kana miilee tokko yeroo baanna mee sanyii makiinaa deemtu kenne ani leenca xiqqoon kenne mee isinoo argaa jirtu halkan tokkotti giiftii miilee tokko guunu guyyaatti keenya garuu thank you Bozia bashan qabiyati nergete Hawwii Yaasiir Muaz dubat duraan seentee baatee dubat Mubarak Oromtittiin tuulamaa 300 chaarti. akkaawuntii gam keessaatiin naaf ergiyanis inshallah namootan naas na bira jiruttis dubbaddeetii waa wayyaa waliin goone tole akkasitti itti ergina naaf ergi galatooma. Raachuu galcha raachuu yoo ergate malee akkamitti gashinaa invaayitii ergee fi seenaan jiruun isiniin jedha maal taata yaa sabaa aynee mana isaatii baafnee jira garuu ummata keenya ummata tuulamaa gargaaruudhaaf giiftii miiliyoona tokko sinirra barbaadna akkaawuntii nu kennaattan akkaawuntii jalaa qabadha warra giiftii kennuu dandeenye kana caalaatti bakka nu barbaadnu giiftiidha giiftii miiliyoona tokko giiftiin akka bu'aa deemuu namni dabalaa deema mee namni qurxummii qabdanus giiftii irratti fokus goonuu mube wallaahi giiftii irratti fokus goona tokkoffaa mana kootti bor bara baraatti sagantaa qaba waan ta'eef qarshii 20 kan jedhu akkaawuntii qabadha isinii galee mana kan biraatti urjii amboo 20 jettee jirti
Asirra godhaa Jama jiru Mubaarak. jettee urjii akkoo. Mana kaan irra godhaa jiru. Haa mul'atu aan ol ka'u. mana kana irratti gootu la manumatti kennamaadha hundinuu anis sanyiin kuma torba kenne an kuma shanin kenne kuma 12 ayyoo oromiyaa mana kana irratti mana cufamee jiru kana irratti kuma 12 jedhu kana irratti ba'a. Yoo kanarratti Taasii oromiyaa. Meemee la dhiisi sanyii garuu man gaafatu nama irratti. Birriin gaafatu. Kennuu danda'anii haa Akaawuntiin kennanii. jalatti ijoolleen biyya arabaa keessatti. Ijoolleen biyya arabaa agarsiisa. Ijoollee biyya arabaatii fi biyyoota Awurooppaa adda addaa giiftii bitachuu hin dandeenye akkaawuntiin jalatti ni maxxanfamaadha. Akkaawuntii fudhaa galchaa rabbiif jecha galchitu hawaasa keessanii gargaartu kanuma isiniin jenna. Ijoollee warri akka gahee maraattu Urjii laakkaawwantii postaa jira kennuun posti gochaa. leenca sadii leenca afur kenna. Geemarri qof jechuudha namni geemii taphatu. Doolaara kuma 20 kottume amartii. amartii ol galchime. Gashime. Birri jechuu feeteeti moo doolaara jechuu feeteeti amartii. Doolaara jechuudha birrii jechuudha. Birrii jechuu fedhe. Let's go guys. Manni le variali ol kaa alagaan illee nutti golfaa. Giftii miiliyoona tokko barbaan hadda. Mee warra leenca share godha. Kuma kudha biraa keenya irra jabaadha. Ani yoo leenci bu'ee shaaworiin gala. Adabbiidhaan. Leenci yoo bu'ee amma deeqaa shan keessa yoo leenci arge shaaworiin gala. Adabbiidhaan. Shaawarii miti. Namni leenca buuse yoo qof lafa dhee hunda du'ata buu danda'a warra asirra jiru waan barbaade. Nan kolfisiisa. Bashannanaaf miti. Amartii Oromoon yeroo dhufee giiftii nuu kennu waa lamaaf. Tokko oromummaadhaaf. Meeqanuun jetti amartii? Birrii Itoophiyaa kuma 20. Thank you amartii ta'e. Gabaadhaa galatoomaan jedha. Lammiif qoricha sabni keenya garuma hundaa rakkachaa jira. Bahaa lixaa kabaa kibbaa bakka hundaa Oromoon rakkachaa jira. Ummata keenya kan rakkateef immoo sabuma isaatiitu qaqqabaa fi walii qaqqabuun lammii ofii baraaruun waan guddaadha. Kanaaf waan hundumtuu hin darbaa tarii rakkina kana keessaa darbanii gaaf tokko hundaaf taajjabbii nutti ta'uu danda'a. Har'a nuti akka feenutti jiraannee akka feenutti nyaannee akka feenutti baanee gallu saba keenya kan rakkatu laaluun hedduu nama gaddisiisaa hedduu kadhannaa. Baay'ateera Oromoonis baay'ee nuffeera baay'ee rakkateera bakkuma hundaayyuu dhugaa kan biyya keessa jiru dhiisi kan rakkinarra jiru dhiisi fi kan hundi biyya Akkaawuntii fudhadhu amartii teenya akkaawuntii kan alaa kuno namni isiniifon jalatti barreessan ture. Thank you galatoomaa. Amartiin nama guddoodha. Artistii Oromoo jabduudha. Asumaan wanti jedha wal baradha. Amartii galatoomii ulfaadhu rabbi bakka beeksisiifaa guutu. Mee namni akka amartii gaafame afaanii qofaa miti gochaan. Nama mubee wanni sannaan afanne mee waan ittiin nama ol naqan san nama tokko kan asirratti waa barreessaa jiru jira oliin naqaanii. Obboleettii teenya dirhama 400 jechaa jirti. Dirhamni 500 meeqa dhiiroo? Dirhama 500. Birrii Itoophiyaa kuma 12 fi wayi. Maashaallah. Dirhama 500 kuma 12 fi wayi. Kuma 15 galee amma jabaatee dhagaa. Let's go guys. Meemee warra akkaawuntii barbaadneettan nu barreessa. Akkaawuntiin isinii barraa jira, zeeliin barraa jira. Fudhaa warri kuma 15 jettan galatooma. Meemee ustaas nama galchuu dandeessu. Meemee giiftii kuma miliyoona tokko jenne mee giiftaroonni keenya hadha leencuma tokko uummata batuu lamaati. Leenca tokko arguu qabna. Akka leenci kennameen ani immoo shaaworii galuudhaaf qophiidha. Shaawarii mubee shaawarii qixaata isaaniin nu barreessa.
takka raasa kata. Waan tokko rakkoo qabu. Oromoo yeroo giiftii asirratti kennu akkana keenyatti tokko oromummaadhaaf ansinii kennee nuun jedha. Tokko immoo faniidhaaf an kennee bashannanuuf an kennee jedha. Bashannana soo ta'e ana caalaa namni sin bashannansiisu hin jiru abshiraa. Sin bashannansiisa. Lakki oromummaadhaaf kennu matatuu lamaan jalaa dhumaadha. Alaikum salam itti fufi waan waada kan galiiti namaaf dabaree kenna. Kuma kudhan bira Itoophiyaa kuma kudhan gashuu barbaada. Booddee akkamiin risiitii isinii gashuu dandeenyare maadhaan sin argan. Foloo siifan deebisaa keessan naa ergita rakkoon hin jiru kunoo foloo si godheen jira. Okay. Kuma kudhan bira Itoophiyaa inshallah rabbi sinaa gargaaru hundaafu. Akkaawuntii fudhattee seenaa? Nan qabadheera. Thank you. Galatoo godhatiti olfaan. Bakka ati xiqqoo baaftee rabbi guddoon bakka si yaabuusi. Amiin inshallah rabbiin Muraad jalaa kuma shanta manan kennaachaa jira. Tole. Okay. Hawwi itti fufi. Mala waliin argi. Hawwi itti fufi. Mashallah. Waan gaarii deemaa jira. Waa'ee uummata tuulamaa kanarraa waa hedduu haasa'uunii waa hedduu haasofnaa uummanni tuulamaa beektanii utuu kadhachuu beekee utuu kadhaa beekee silaa qaata gargaarsa goone nama kadhachuu hin beekne nama ammas agawwanaa geenye gargaarsa hedduu biyyoota yookaan immoo ollootas Oromiyaa hedduu keessatti gargaarsa godhaa turre. Garuu uummanni tuulamaa kun akkatti kadhatanus hin beeku akkatti gargaaramus gaafattee hin beeku. Garuu amma uummanni eddee kana taa'ee waa'ee uummata tuulamaa kana gadi fageenyaan seenaa isaas waan inni ammarra jirus waan dura irra tures waan fuulduratti deemaa jirus utuu waa'ee uummata kanaa gadi fageenyaan gad dhaabbatamee ilaalamee uummanni kun gargaarsa asirratti kennamuu miti. Sila akka addunyaatti guutuun Oromiyaa addunyaa kanarra jiru wal ga'ee waamichi tokkoon ala waan kana kan geggeessuu qabudha. Haasaan dheeressinu waa hedduu dubbattaniittu Ustaazis Mubaarik yaadannoonis waa hedduu kaastaniittu haa ta'u yeroo dheeressinu walumaa galatti wanna asirra jirtan yeroo hin gaafatina yeroo hin kennina waan qabdan kiisii keessa waan jiru kennaati. Warra ganaa dhufuuf immoo booda dhufuuf karaa gadhiisa. Kanan isin jedha galatuma. Okay. Dhiifama wajjin yaada gabaabaa akkaataa uummanni itti gargaaramu argadheera boo yaadadheera. Lakkoofsa WhatsAppii ani isinitti muka qabadhaa hundi keessan namni WhatsAppii hin qabne hin jiru. Warra akkaawuntii barreessitan dhiisa. Lakkoofsa WhatsAppii ani isinii kennu qabadhaati. Yeroo namni deemee sanyiirraa kaasee Ustaaz Hamzaa Cheeggoodhaa dhaqaati. Yeroo isin deemtanii haa jettan hadhaaf qofa malee nan balleessa ammuma yeroo gargaarsi dhume jechuudha. Yeroo isin deemtanii haa jettan akkaawuntii isinii dhufa maqaan koo abalu qarshii mana jedhaa waadaachitti gala dhufeen dubbisaa asitti. Ani immoo uummataaf an dubbisaa asitti. Mube namni tiiktookii amma seenee amma baa waan ta'eef akkaawuntii kennoo dhumta dalattaa barreessuu namni dabaree galee waadaa galu please akkanatti hin taa'u. Maal inni barreeffachuu dandeenyu sanyii koo. No itti himna rakkoon hin jiru. Itti himna akka inni barreeffatu. Tole yalla chaalenjii. Asumarratti itti wayya. Asumarratti itti wayya malee warra barreeffachuu dandeenyu. Wanna kana garuu yeroo galtu qabdaa Yaasir waa waadaa galtu qabdaa. Angara kootiin kuma 5 kenneen ka'ee risiitiin eegaa jira ergeen jira. Okay galatoon rabbiin bakka baay'ee si waa guutuu ulfaatu jiraadha. Ergeen jira waa risiitiin eeggataa. Aye. Nama seenurraa yaada fuudhaa deema. Yaada gaggabaabaa qofa waan waadaa galtan qofa nu himaa deema please. Yeroo nurratti fixinaati akkaawuntiin jalatti barreeffamee jira. Sanyii qabachaa jirta miti garuu namoota waadaa seenan. Yaa barreessaa jira yaadannoon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam. ما شاء الله يا دبريد على جرتني وانقاري دا قلتوما وانتقي سنول فادا أنا لين برو قلقلتي ريالكم أخذ أن توباني قلجا برو قلقلني قلجا يو وكم فقاته إن شاء الله أمو سجنتاغو كنا قوتان خنا نموت قرتي جتشام بريسو جرتان خنا
namoonni jecha biyya kuni barreeffataa kan jecha hin beekne asirratti ol galchaati afaan itti hima haa gabbuu oduu dheereessinaati oduu namni yaane sin jala kanumaan jechuu barbaade. Ani tammataa kiyyaa boru galgala 10,000 niin galcha katabadheetiin jira akaawuntii isa jechaan barreessitan. Thank you galatoome obboleessa kiyya jaarsoo Mee warri giiftii qabdan dhugaa giiftii miliyoona tokko sirra barbaadaa irraa dhageefte roon. Miliyoona tokko barbaadaa jirra. Muhammad itti fufi Muhammad. Mahmoud itti fufi. Mahmoud. Mee sheer godhee warra soddaa fidee gara bush gochiisuu mee. Yoo dandeessin Mahmoud itti fufi. Miti irraa kaasi. Banyi waa waadaanaa galchu. Warra soddaa fideen bush gochiisisaa sheer itti godhee kottaa gargaarseedhe. Waan jarri buusan hin buufta eenyu mee Oromoo keessaa waan ati warra soddaa fiddee ummata keenya gargaarsitte yoo ati leenca buusitte leencaan kan jedhu yoo jiraate an sheer godhee kottuu buusidha wallaahi yoo billaahi jira mee giifta numti xiiqii galee addalaa warri soddaa dhufanii yoo giiftii ummata tuulamaatii kennan anis dabaleen kenna kan jedhu jirta. Fidi ayyee fidi hin kennina rakkoo nan kenna. Nan kennaan fidiin siin jedhe qalbeessaa. Ayyee ani qalbeessa obboleessaati. Ayyee anillee na dhukkubeenchiisu jira akka mallaqa Itoophiyaa qarshii 500 isiniif hin galcha jechuu barbaadeeti isinitti hin dheereessu. Galatooma ulfaadhaayi rabbi isinaa fayyisu. Fayyaa rabbi lafa dhukkuba keessanii isiniif haa qaqqabatu jedhaan. Lakkoofsi kanumaami? Lakkoofsi kanuma isa jalatti barreeffamaa jiru kana. Tole. Sanyii nama biraa galchaa bakka koo ani jalan ta'a. Tole ayyee. Hubi. Yaa sanyii. Sanyii isaa kan kiyya 20 qabadhu organumaan galchaa. Okay. Thank you. Zalli irratti nu gashuu dandeessa. Yaa kan zeelii rakkoon qabu kan zeelii nan godha garuu 20 kama biyyaan galcha rakkoon qabu. Kan zeelii garuu si wajjin dubbadheetiin si umra galcha. Okay, galatoome. Yaadannoo barreessi kan sol galatoome rabbi bakka baaftetti si haa guutu ulfaadhu jiraadhu. Hubi dubbadhu. Waa biraa dubbisanii waan si barreessi kana keessaan dubbisi si katabeen jira. Tole ayyee. Yaa ragaa. Butta. Buttaan eenyu? Ustaaz Hamzaa Gadarraa. Enjiru buttaan namni jaamana gubbaa. Okay, ayyekkaa dirratti fufi. Okay, namu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ya. Naga. Itu. Sagaleen hin jiru kan kadira. Zainuu keenya galatoome Zainuun 1,000 barreessa 1,000 jechaa jira. Haa galatoomu. Oromtitti itti fufi. Tole, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eshi anis yoo rabbi namni keessa inshallah borkuma 15 Itoophiyaan hin galcha. Masha Allah. Xiqqoo baaftee guddoo rabbi bakka si abuusu obboleetti teenya galatoome wallahi. Galatooma isinillee garuu nama galchaa tu nama galchitan bareedaadha. Namni baay'ee na galchaadha garuu galchitaanu. Galchaa jirra bargalchaa jirra. Bicuushii mana arabaa waan ta'eef malee uummata tuulamaatiif nabsii kooyyuu tuun kenne waan itti fakkaatu garuu uummanni utuu itti hirmaate nama 5,000 duwwaatu hin taane nama
beekan miiliyoonatu raawwatameeyyuu waan nama qubsuu miti garuu akka kootti bicuushii na gammachiisaan jiru galatoomaa hundaafuu Oromiyaa fooloosii godheera naa deebisi keessoodhaan akkaawuntii qo'achuun barbaada galatoomaa. Akkaawuntii asirraa iskiriishat godhatu Oromitti kennuun kan barreessaa jiru argaartaa? Iskiriishat godhadha galatoomaa garuu mata tuulamaatiif kun hin malu galatoomaa simdu. Abshara balaayiti keenya abshara. Ayyee urjitti fufi. Sanyii koo durallee akkam jirtu dura barreessi ture 2020 borona galchee yoo rabbi jedhe. Akkaawuntii iskiriishat godhattee? Yaa qabadheera. Ayyee galatoomii rabbi bakka beetti. Nagaa jirtu ummata. Salaamu alaikum. Welcome doctor. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirraas dheeraa. Yaa dura gizee dhufu san bakka neetworkii jirre jira. Sa'aatii akka isa mana taa'u hin beeka warri na warra fuullee ala ture amma alaa deemee dhufaa dha bara. Dhiifaa maatii turuu kiyya. Asiliin tokko. Okay, ayyee galatoom ulfaadhu. Buutee gubbaarratti ol si baasamee wanti viidiyoodhaan nu baate keessa. Sabboontu itti fufi. Maal jedhu viidiyoo horiisaata tokko jabalee hin jirtanii ofii gargaarsa baseettanii maal fuula madaa itti qabaare. Fuula kee barbaadu kana. Jechuun amma akkaataa itti jirtan kanatu gaarii miti abbaan manaa cufatee gaarii miti ba. Okay, ayyee. Amma tokkoffaa waan tokko yoo gootan bakka keessaniif godhaa jirtanii rabbiif godhaa jirtanii ajirii gara lamaati tokko uummanni kun dhadhaatanii haqa isinirraa qaba lama nabseeteetiif goota maatiin kun maatiin hunda keenya dhale harmeen achi beelaa jirtu harmee keenya abbaan achi beelaa jiru abbaan keenya isaan achi rakkootti jiru nuti akka nama nuti toleetitti namni bari ubbira tareetiin kun warra Filistiiniif Israa'el kanaanuu akkaataa amantiitiin rifataa fi jira takayyalu ummanni hagana rahmata namni keenya osoo ummanni isaa jireenyi qaala'ee waan nyaatanii dhugan hin qabne ka kiraan manaa takkittiin $250 namni biyya kana waan sigara harkisu hin qabne asii raashina fi afi jira achitti ubbira taree biyya biraatti qaxxaamura jechuudha. Isin immoo haadha keessan irraa dhalattan abbaa keessan ifaajee isin guddise ummata garatti isin baatee duuda isin baatee yeroo isin kuftan anaa kufu anaa jigu jedhama amma biyya keenyatti bar haati feete ilma fiigu tokko hin beeytu bar yoo gufattee si jala anaa kufu qoree yoo si waraante anaa waraanu anaa kee jedhamu aadaa oromoo kamittu kun anaa kee jedha kun anaa kufu jedha kun anaa jigu jedha kun abbee badde jedha. Haatee badde jedha kaabballee abbaan kee badde ufiin jira jechuudha isillee ufiin jira jetti kanaaf nuti immoo yoo akkatti callisneetiin hin cuccufannee ilaallu I don't know hagam akka nuti ilmaan keenya abboo nuti ilmaan isaanii haadhaaf abbaa keenyatti rifataa walii rifaatuu qabnu nama osoo mubaaraka barbaree diriirti wal hawaasaa jiratan isaatii akkanaa kana nama 3,200 kulaala. Bakka haadhaaf abbaa ofii gargaaru kanatti nama 500 I don't know wallahi alaamaa qiyaamaa natti fakkaata labana ilmi haadhatumu abbaatumu san keessa jirra rabbi nu haa qajeelchu rabbi nuuf haa birmatu hundaafuu ana aguma futune aguma doktorii waggaa 27 biyya chaayinaatti isinii baradhee miira keessa galee soorii waan isinirra jirtan hin beeku eessa geettan maal geettan doktorii simmeetaawita saba kanaaf waggaa 27 barate shuuf konkolaataan qabu mana qabu mala qabu mallaqa qabu ummanni rukutamaan kun argite haadha abbaa ofiitu garaa jabaate hin aaran doktorii waan kana yoo argan maalirra jirtan amma isin gara keessanii deebi'a. Wanni nu irra jirru akkaawuntii irratti galchaa jirra warri biyya arabaa warri biyya faranjii immoo warri giiftaraa immoo akka giiftiitiin malee akka maallaqaatiin jalaa bifa giiftiitiin puush godhaa jedhameennaan sun akkas duwwaa ta'arraa akkuma argaa jirtu bakka biraatii miiliyoona tokko walitti qabamaadha guyyaatti halkan tokkotti ani argine jegeeti miiliyoona tokko chaalenjii miiliyoona tokko keenya garuu callisee ta'a osoo amma anaaf sagalee ol kaafnee iyyin jechuudha
nama kuma lama dhufa la si barreessan ture WhatsAppiin seenne malee akka tolu galteen si barreessan ture tokko kiriyoon na jala argite jechuudha nama kuma sadii dhufa la kaan si deeggara kaan na deeggara kirikiriin oomishuu si tuumne jechuudha kanaaf uummata keenya please warri biyya arabaa jirtan warri bifa akkaawuntii argachuu dandeessan eessa jiraatanii akkaawuntiin barnaa jira warri immoo bifa giiftiitiin kennuu barbaadan kun bifa giiftii asirratti gadhiisa zeelii barbaadan zeelii jala jira egaa eessaan dhabdan egaa inni giiftii kennuu danda'u giiftii inni zeelii barbaade zeelii inni akkaawuntii Itoophiyaa barbaade akkaawuntii Itoophiyaati hubadhaa engadda maqaa waamee dubbadhaa mana namicha guddaa tokkotti nama intala tokko Suudii keessatti ajjeefamuuf jedhamnaan la namicha ajjeefte birrii miiliyoona 60 gaafatamte birrii tokko miiliyoona 60 kafaluudha nama 14,000 naaf feeranii ana sheerii 70 hin naqu haa godhoo ne galte nu gargaari silaan jedhe nan gargaare taa'een uummata keenya yoo jiraatan gargaaraa jedhee manni keenyas badaan jiru ergaa miliqeettudha nama nan saalfadhe nama 800 nan ta'a kunoo nama 13,000 nama tokko baasuudhaaf nama 13,000 birmate jechuudha haa gargaaru sadiisus si galee namni keenya immoo yawwana bakka inni jiru Allahu alam ata jirta ankulo namni 2,000 koomeerri amma maalan jedheeni digdamaan yoo sin nama 50 digdamaan baay'iseen qacha jedheeni akka ta'an ta'anii nama 1,000 naa fidanii birrii 20 galchee waraqaa fidee nama 2,000 illee fiduu hin dandeenye waan qobaa kiyya Idris wajjin akkuma ta'etti barbaadee dibadhee fidu amma giftaroota wanti jedhamtan warri ergasii mul'attanii viidiyoon keessan lafa jiru hundi oromummaadhaaf waa kenne hin beekna ammas oromoo ummata tuulamaa mubaarikii oli doktor Asliidhaa oli ustaaz Hamzaadhaa oli nama hedduudha nu nama tokko kunooti akkaawuntiin kunooti ija keessanii ilaaltu hagitee beekamaadha miiliyoona tokko barbaanna hadda qofa guyyaatti dhumne sin hin kadhannu miiliyoona tokko asirratti nuu buusa meeleen cuma tokko nuu kennaame giitara 100 jira buchee faanaa waama sheerti na godha sabboonaa sheer godha hunda namatti dasiitti hunda namatti sheer godhaan jira gara nama 17 sheer godha nam tokko dhufee qurxummii tokko ngetti kun qaanyiidha yoo oromummaadhaaf dhuguma waan kennaa turtan kennaa jirtan ta'e kunoo mata duramaati qurxummii tokko puus godha baariyaalii manaallee ol ka'a namni illee heddummaata maal jechuudha namni 13,000 nama tokko baasuudhaaf birmatee ummata tuulamaa guutuu baraaruudhaaf namni 800 as taa'uun maali gaaffiidha kun ummata keenya hin dadhabdanii rabbi isin gargaaru ani kanuman jedhaa galatooma gadaa galatooma miiliyoona tokko hadhalaa miiliyoona tokko barbaada asirratti akkaawuntiin asirratti barreeffama. Mee akkaawuntiin asirratti barreeffamaadha. Warri maallaqa kennuu barbaadan zalleenis ni jira. Zalleen ni jira. Namni $100 $50. Namni buusuu barbaadan jechuudha. Wanni hunduun jira. Akkaawuntiin Nigdi baankiin asirra ni jira. Sanyii neetworkii keessa reeffadhu. Doktor challenge kana itti fuunu mee takka deeqaa 10 challenge kana itti yiinu okay challenge kana fi yiinu mee share godhaame warri zeeliif akkaawuntii barbaadan komentii jala jira mee immoo warri buush gochuu dandeessan buush godhaa baankii Itoophiyaanaaf kennaa jedhaa jira Habiib. Ummata keenya dhagayaa jirtanii Oromiyaa gara akkaawuntii kanaatti kennaa waan keessan hunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wa billahi leenci jalqabaa dhufee galeelaa wal gaddiif nodha. Maqaa keessanii torbee tokko asirratti amalee jira. Wal gaddiisaan jiru miiliyoona guutan malee.
Leenci jalqabaa yoo gale annaqee shaaworii galaa adabbiidha. Ofii of adabe. Meemee kun godhaale. Bayan deebi'anii nama dandawwala. Ayyee buleetti dubba. Ayyee Oromoo koo Qomoo koo hedduu galatoomadha. Egaa gargaarsa uummata tuulamaatiif gootanii Mubaarak hedduu galatoomii namoonni hunduu irratti hirmaadhadha. Akkuma obboleessi keenya jedhee tuulamni egaa bahee amma kana dubbachuu waan rakkinatti godhateef jedhee anillee 10,000 gashaa akkaawuntii gara keessattiin isin fudhaa boruneen qaqqabsiisa jabaadhaa warri hirmaattanis bakka baastanitti isin haa guutu kan naannoo tuulamaa dhaqqabe naannoon biraa hin ga'ini garuma ga'e irratti nurraa hambisu jennaa galatooma. Mee dhalattoonni naannoo biraan gaafa dhumee jalqabame Oromoon hundi tokko kana waliin beenna. Mee dhalattoonni tuulamaa keessa beekii kan hundaq sanyii qofatu makiinaa diimtuu keenya asirratti. Mee dhalattoonni ijoolleen nu ijoollee tuulamaa utuu xiqqoosi waa'ee tuulamaa dogoggoraa waa dubbadde isin jennaan dhufanii ragaltanii waa dubbattanu asirratti mee akkaawuntii kanarratti leencuma tokko kan isaan nu agarsiisa. Leencuma tokko. Subhanallah. Obboleetti koo akkaawuntii jalaa qabadhu. Assalamu alaikum. Baba Shidiyaan galchi. Mubarak. Ayyee. Rakkoon qabu galatooma isinillee anillee ganama yoo rabbi jee inshallah 500 Itoophiyaan hin galchaa lammiif gaachanaa waanumaan qaburraayi. Ulfaadhu galatoomi. Akkaawuntii fudhatteetta? Akkaawuntiin fudhanne nin fudhadhaayyee. Suuraa iskiriinshiit godhadhuuti fudhuu ishee galatooma ulfaadhu. Eegala uummata keenya chaalenjii giiftii miiliyoona tokko barbaadna. Asirratti waa'ee barbaadan meemee waa hundarra wala zeedi wala kaashaa bilisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nagaa fayya. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkam jirtan nagaa? Wayye. Alhamdulillah baga rabbi sin kaya akkam naa jirtan asli. Sonna. Video ba huti ke kaliyo sanyi video nu ba challenge galubi. Challenge bi ke fakirti di bullo goda. Turu difama singa fanna mube turu ki ya darsi wa inge fanne fi ture zomi irra difama gudda. Abshira baba. Nan yoma kabuli socha biya baka kesi jirralle wanni tulama silawani chaddisani miti hakika rakkoon ummata keenna martuu nama chaddisiiftu. Keessaan ummanni kun waggaa dheeraa yeroo dheeraa miidhamaa tureera. Mee uma kiraa mana irraa achi kan dhifnaa maal goonaree birrii 10,000 Itoophiyaan irraa keessaati. Jazaakallahu khairan ilmaan biyyaa ulfaadhaa mubee kiyya gaafa rakkoo akkana saba waliin dhaabachuun oduu amantaan addaan hin baasin osoo naannoon addaan hin baasin isiniin boonna. Aslii kiyya akkasuma Reedii Hamzaa babbareedduu kiyya sanyii akkasuma obboleessa kiyya. Sikko wayin nama bareedu kana Hamza video bay nama funyaan bareedu kana maqaan inni jedhamu robbi illee na dhibe sokki in dubbatture nama naaf abbaa funyaan aliifaan dubbatture warri funyaan hin qabne maasaara kakkareeti kan funyaan batteetu maasaara Ya, lagi mungkin ragu dia tu kerja. Naga akkam bayimaami abbaa mubaarak hiilaan jedhani asumaan na bari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan kiyya warri amantaa biroo illee baga rabbiin dhimma guddaa kanarratti waliin nu qabe jedhaa rabbii kiyya faarfadha. Sagantaan mee ilmaan teenna ilmaan tuulamaa sanyii qofatu makiinaa diimtuu darbe
rabbi tuu si qabaachise ka qabdullee rabbi tuu biyya sanii si baasee waa harka si kaa'e haadha tante obboleessa kan kee eessuma kee adaadaa ta'e ta biyya keessan rakkataattu saniif chaalenjiin kun chaalenjii guddaa guutamuu qaba. Ana ammoo guutuma nama 977 asirra jiru yeroo tokko mee wama qabdaniin isin martuu chaalenjii kana ka gara darbitanii tanillee xiqqaattullee maqaa sheeriyaati chaalenjii tan kuma dhibbanaa guutaa dafaa bismillah jedhaati. Kaasirra jirtanillee ka jala jirtanillee waasinitti muudee eegaltani. Maqaa baabaatiin an leenca tokko arguu qaba akkasitti laa leenca tokko arguu qaba maqaa isaaniitiin kuma dhibba lammiti leenca tokko isa kaan qurxummii lama waan argeen guutaa warri kaan 70 guutaa nam tokko immoo Allahu akbar. Ibsaa kiyya galatoo. Waa hundarraa wanni shakkii hin qabne ustaaza kiyya wanni shakkii hin qabne waadaa galame badama waan ta'eefi warri rabbii sodaatee galchee galchu kun akkaawuntii barraara chaalenjii kun guutamuu qaba. Ummanni nu kaleessa gargaarsa barsiifne baaba. Halkan tokko nu asliin kijibaa jedhu reediin argaa jira yoo argitaniif mana maqaa waamuu hin ta'u. Halkan tokkotti miiliyoona tokko funaanaa bulu gargaarsa nama tokko lubbuu baraaruudhaaf. Nummoo uummata muuxuu lamaati hadda tokkitti miiliyoona tokko hin guunne taanaa rakkoodha. Mee akkuma baabaan jedhan warri kennitan hundi keessaniyyuu push asirraa akkaawuntii kana tuqa. Akkaawuntii kana tuqa lafa. Namni kuma tokko waan telefoonni kan kee tiktookiin kan kee keessaa qabu haa xiqqaattee gatii onnee jaalalloo kennitu sanii haa baatu telefoona kan kee keessa seeni bismillah jedhee anilleen seenaa qaba badaa jaranaan akkas ankuun acha akkas Allahu akbar Allahu akbar meeti reedii kan kee reedii kanaaf ta'alaana abbaa jaartii dha waan dafa bismillah Allahu akbar. Jawaabaa gaafa uummata keenya warri waa kennitan as tuqaati kenna. Wama qabdaniin jawaabaa. Obboleeyyanti maqaa wayituumaaf hin dhoofne ummanni afaan kennan haasofni sun waliigala isaaniitiif tokkummaa isaanii yoo laaltan nama hin haabsisa. Mucayyoo takka waggaa 10 takka mana hidhaa keessa ka turtee du'a itti murteessaniiran warri namni irraa du'e sun qarshitti isinii jijjiirra jennaan qarshii takka gaafatameen beenne gaafatan. An biyya san waggaa 9 fuulduree qarshii guddaa gaafatan yeroo 300 gaafatan. Riyaala miliyoona 2 miliyoona 56 Itoophiyaadhaa gaafatan. Odoo nama kenna ta'e namni tokkochi lafaan kaasu haa tabraatu itti dabalanii ajjeesanii jee dhiisee biraa gala malee. Wallaahi Ustaaz Hamzaa kiyya. Hin fuuna jedhaniituma lafaa kaan. Gaafuma awwala jalqaban namni tokko arabaa riyaala 20 kennan fagaayitu. Hamilee godhatan hadha godhakkaa ol deemaniira namni. Hadha hawaasa dhumataaru dhaqqabna jedhaaranii jazaakumullahu khairan jarana. Yoo warri gifteerota illee warri rabbii waa isinii kennellee nama biraatiiyyuu kennaattan tana hadha seenaa dalagaati rabbirraa waa argattanii ulfaadha ilmaan tiyya rabbi muraada keessan haa ga'u warra haga ammaa kennaaru. Warra abaaboo irraa kaasee haga humna ofii leencaanuu haga baatu haga makiinaanuu baatu darbaattan rabbi duniyaa teessan keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u. Rabbi duniyaa teessan keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u. Umrii dheertuu rabbi isinii haa kennu. Umrii dheertuu rabbi isinii haa kennu. Ani gifteera biraan beeku gifteerre beeku bara isinuma lamaan yani Doktor Asliif. Baabaa ko lukashiidhaan galchine wala kaafine kaan. Allahu akbar. Laayin galchitanii isiniif hin jenne baraan hin beeku warri beektan dafaa sheerii godhaa jooni. Namni kumaaf dhibba namaaf namni kuma kudhanii hirmaachuu qabaadha sagantaa. Namni kuma kudhanii osoo argamu namni kuma kudhanii koofii matatti kennee waan guddaa. Allahu akbar. Dhufe kunoo Hamzaan illee. Soddaan illee dhufe. Allahu akbar. Murada keessa rabbi haa ga'u. Duniyaa teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u. Yaa rabbii kiyya. Awwalatti warra gabaa kana dhaabdanii warra sochii kana bantanii warra ammallee haala kana mijeessitanii dalagaa keessan dhiiftanii yeroo keessan guddatanii as deemtan. Aslii sanyii Hamzaa Ustaaz Hamzaa yoo Hamzaa jedhu qofa Ustaaz isinii miti Hamzaa gurbaa soddaa kanaan jedhaara isin dhiifama irraa ta'a isiniin Ustaaz jedhee isin waama.
Seekoo kiyya bareedaa funyaani aliifaa kana akkasuma reedii kiyya hubee kiyya warra jala kana jirtan hunda keessanuu waan isin yaaddan rabbi isinii haa guutu duniyaa teessan keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u bismillaahi irrahmaani irrahiim warra jala kana habaaboollee taatu gara kennan kenninaa achuma kaayaa'e asumarratti dafaati kuma dhibba guunnee biraa kuma dhibba yoo guute ani isin biraa ba'a achi booda naa biraatitu bakka bu'a dafaa kuma dhibbaa naa guutaa bismillaahi jedhaati. Laki gara kiyan darbin ane mara iskrim na dai. Let's go jamaada ka kopili ki jeto na ki karu sa jeto. Daba bismillah. Iman ya rabbi ya dad murada kaisa rabbi hago. Rabbi murada kaisa hago. Abu jarti si jannati si haga je. Shatitti shantulitti rabbi si haga je. Takitti tallakitti tamatan gurrange ne tagulli wandage. Hada darako Abu Sakam tarira tamali maleye imbe. Tahinjiru maleye jirambe. Kayo ati wante mali jet kayo ta'i jet mana rafeta si jet rabbi sirra hakam yo si yana jiraatelle dabdu akasi rabbin biddi kasi kaye kawiya of kasi ha of rabbi bismillahir rahmanir rahim yo ammo bulwata qadele taate sirra ha of khalcho fiti murada ke rabbi si hakam murada ke sabbi hakam ya ba bolle o mama kenna jirta kunche wal gargarte har be diani accounti mubarak irwara de kaba achubarat kaba hundi ke sanu dafa barakallahu fikum وما قبدنين نم جفتنا تاتي نم ربي في سيف نم توكو قف النجالة تاجر نم توكو تشير مقابا باتين جنان أربع ممال قديس جرا أربع مزيوني قديس كدود إلا يا دكتور ده مالم نهارا سينما لبا يجوا مالا وانت رب بوسا في أستاذ نو كلچا دبّت أنا ما سنجي دبّت أكيد Aye kada to. Kana koma biji account mingi banki nazalati barrefamaa jira guys. Raati galato ulfa qurachu. Nazalati barrefamaa jira. Ilmasaba ulfa barrefamaa ni diwate ke rabbi barakasi. Ajira wanena. Ibsani tuya. Dia iftu dunia akhirat. Go to say amma gifti miti go to say please. Go to say miti unamni hundu azira. Warra dirtan asili Sheikh Riyad. Gemara hundu ama gemara jala dema giftari gemara hundu ama. Hundi keessanuu galatooma ulfaadha rabbi akka isin uummata tuulamaati oowwaattan isiniif haa oowwaat warri azala jirtanis hundi keessanuu please akkaawuntiin azalatti barreeffamaa jira jechaan barreeffamaa jira kennoo 430 barreessaa jira iskiriishat godhadha warri waadaa galuu barbaadan lakkoofsaan azalatti waadaa nu gala ijoolleen biyya arabaa jirtan jechuudha ijoolleen biyya arabaa jirtan warra azala jirtan jechuudha. Abba galato bidon bi ulfatu galato jazakumullah khair abba di galta garani Yobi accounti tokko emmi jere mi barreeffamee jiru gattuqaati accounti isa cufaa jiru sana la accounti isa guddifamee jiru kana irratti puush godha abba yoo leenca kenne malee galchina abba abdi galatoma ulfaadha ibsa abba abdi leenca kenni meenarraa leenca kenni bada gurbaa qabamee jira kunoo asinna qabeera mubaarak ila kunoo kooni moo maali wannu jettan kana kuma dhibbaa guuttu malee baatu naa ajaa'ila qabaniira ni dafi mada abba abdi abba abdi galchi mubaarak hamzaan biizii jira fakkaata la abba abdi waa darbu malee leenca darbu malee galchina Anda kata tu aja dia. Sen. Udah kata ya. Hundi keessan namoonni as jala jirtan akkaawuntiin kun as jala barreeffamaa jira. Akkasumas namoonni lakkoofsan waadaa seenuu barbaadan waadaa keessan guuttadha. Kuni keerii dalagan biyyoota ormaatti bilaa kulola bilala sanyi kenniga Mike engineer welcome kulon faniruda warra waame faniruda Allahu akbar warra bachu wallahi kuma dibada galcha dafati hundi keessan rabbi barakaa isina godho hawabo aguma ko sheri to kullu falla jar kulla barakani wallahi lazim gargaarsa jira kotta push gola nandu fani push gola thank you wallahi Mike bada thank you جزاهم الله يفلك جزاكم الله يفلك بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر
الله بركة يرجعتو مرادك يا ربي هاي عندك السنوان سيادة ربي نسنيها ليه جولي كده كتروني كده يسرقوا راجو في عبدي عبدي الجلة الجريف قلت أنا إنرجع وانت أكتر كشيء إنرجع ده كوبي لينك شير كده ميجاي ليش استاذ لا ما جت مدير كيف يوتر جبت استاذ لا ميوتير جبتني أهو بغانا رقم دي ريدي في يوصون نقام بدين ويكلا سو يترى كيف سديتي بي يترى على قال ما تبوش شير قريان سنيتي بي والله أتوقع سديتي نبين على قال ما دف الله أكبر Giftarri kenna bari bakka gilee geemir dhabayaan viidiyoo miseenjarii dawwala malee kaata kennuu dhiisee obboleessoo maal taatatti dhugaadha siramaa uummata waliin nabuuf ta'an diyaaspoora waliin bu'uun fedhu. Giftarri Oromoo wallaahi anamma namni na bira dhufee osoo kaata gaafa kaata geemi taphachuu dhiise dhufee shamara namni lamaa sadi dhaasu tara jala taa'ee asitti waan kennanii qoodha miseenjara naa ilaalu. أمريكا دنيا تسكت سرب بركة كون كيسة الفاتحة قالت أمتا كينيا دبي أمتا دولماتي بروال تجبو جرا ولو أمتا دولما دعوة أورمم على دجا وروا كنيتانو دعوة تيوري أورمم على كوبانتانو نسالفة تيسنا أمني جيمري على جايتولا أرجعتي توالكتو كتير ميدينا فنانه بولا نوالكان تابولا جرتولا ميلينا تو كبر بان نايسينرا گيفتري اورمو ميلينا كودام بوسا يبا بوسا جنسين ابدا تاتوري اي سجرتو نما تو كوبو تمارا تو كوبو ليك تو بوسا تو كدو يبرا واشي اگر ما كوان كته تولمني غوتون ميوت نغادا سغلي شي يدوي جرا نمو ميوت نغادا لا شير غدا الى ارغتني سني اكن نبوش غدون نمي دبلا ديما amma sirriidha nama ta'e wayii bira. Sanyiidha. Haga namni buusuun namni dabalaa deemaa beekaa. Haga namni waa kenneen argitanii ustaazidha. Haga namni waa kenneen dabalaa deemaa namni. Tiktookiin akkana ta'e. Allahu akbar. Mata keenya rabbii jedhaati alagaan nu argaa. Orman nu argaa jira nutti golfisiisina. Sila akka namaa akka waluu akka abaluu sirbaan nu akka namaa seene akka siyaasooni. Saadiqoo kiyya rabbi siyaa mana ilmi sabaa. Mata keenya namaa gadi nu godhina. akkas dafaa jooni Namaa gadi nu godhina rabbii jedha rabbiin isin qaqe. abshir mubeekiyya ni taate abshir mubeekiyya Allahu akbar saadiq dhufe ammallee Jalataa nama buusu. Jalataa nama galchate. Yalla laachuun galcha. Allahu akbar saadiqi kiyya duniyaa ta'e keessa rabbi barakaa si haa kaa'u. Hundi keessaniyyuu warri uummata tuulamaatiif hirmachuu barbaadan miiliyoona tokko barbaanna alagaan akka inni itti walii kennaa bulu argitaniittu kanaaf miiliyoona tokko guunnu malee maqaa hunda giiftaraatiin gala bor wallaahi bakka dhaqan golfama hunda keessatti warri bituu dandeessan bitaati miiliyoona nu guuta baabaa Sheekh Riyaad immoo 100,000 amma chaalenjiin kan isaaniiti warri Sheekh Riyaadiin jaallattan kabajan 100,000 guuta kan wala kamata ve jabada wala kamata ve ولكن ماليو مكاي سانتي أمتي دفع جون دفع بارك الله فيك الله أكبر mana zen mana gaji te lamba sa prisa ba wanda ta akas ba ka giti bal manu asga kana bote umana mana gaji rako ka warri akwani ko ini mulatu rasiti puji wada mana gaji rako ka mo baba dorwa ka mulatu lachu bakuma takana kaya kamana senut khasenus kanyi kenyuma جزاكم الله خيرا garu wa ka ki mulatu يا سبا والفاء غلطوا كيس ربي بركاسي هذا abdi sabati doai godavi بسم الله الرحمن الرحيم عبدي في عبدي سبالي تكي وانا تياد ربي سيهاكو دنيا تيكي سربي بركاسي هاكا وصادق يبسل ربي نولي سنافو
مدنا على مرة مدنا ربي نسنا مدس أمة بيلا أمة كينا كتولا ما ركبتني زريت يسر ربي بيلسين أمة ركتي أن ديدا بلارو ركبتني بسم الله جنكان سنين نكبين حاجات يسمر ربي ولدت سنين هاقب مرادك يسر ربي هاقو ربي هي سكتني إلمان تينا تأتنا نغمت جيف تتنا يا ربي نغمت جيس ربي نوها غمت جيس يا ربي نغمت جيس يا ربي نغمت جيس ربي سنا غمت جيس ومرك يسنو جزاكم الله خيرا أما ستدي بأتيمي لين جاتوكو برباد نما دعائي دنيا تيكي سربي بركاها كاو برباد إلمان تيكي سربي بركاها كاو عمري تيكي سربي بركانا كاو دعائي تنسدي تنسوني أنا سيكنا تنتنا سيكنا نامي جرو تيرو ربي سرقي سنيتي راجو جرتا مجاغاري ummata keenya roofiitti kennitan hundi keessaniyyuu akka mul'atu dhaafi akkaawuntii isa kana fidee akkaawuntii isa kanarratti gadhiisa. Isa 45,000 qabu kana kan tuqaatii achirratti gadhiisa. Rakkoon qabaatina biyyoota gaara kana bilisa ba'a. Ya, kau ini kuma soddoma ta. Kuma soddoma sina kuma soddoma isha mo. Kuma soddoma naafe maal soddoma kun leenca tokko isha jira jirtani. Leenca tokko sina baba. Batta koko barbaada. Makiinaan diimtuun lamaan hin taatu waliin deebiteeti. Makiinaa diimtuu sadi. Afur. Abboo ijoollee deemii taphadheen beeku hadha leencanaa kennaa mee dafaati. Yalla gadhiisaa gaasirratti akkaawuntii gadhiisaa. Lamaa gareettii ta'e wallaalee gaafa tokko guurtee ishee hamsaan fa'a. Silaa jalaa oofadhaa dhaqeeti. Dafa nama kum maalii kuma soddoma jettan anna yoo na dhiyoo balle. Guyyaa ta'e keessa rabbi barakaa haa kaa'u. Rabbi barakaa haa kaa'u. Ilmaan ta'e keessa rabbi barakaa haa kaa'u. Waan ta'u rabbi sii haa guutu. Yaa rabbi naa guutiif. Akkoo isin illee isin irraa dhabee beeku.